ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa akkasedha. Kiristoos nagaa keenya inni keenyan diidummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudotan ta'in Yihuudotas lamaanuu tokko godheera. Ameen. Eenyutu nagaa keenyaadha? Phaawulos dubbata dubbii kan Kiristoos nagaa keenyaa jedha. Egaa dubbii Waaqayyoo kana yookiin sagalee Waaqayyoo kana bu'uureffachuudhaan nagaa waan jettu mata duree nagaa jettuun dubbadha. Nagaa amma dhaloota keenya biratti necessary point kan jettu yookiin qabxii barbaachiftuu ishee jedhamtu sana nagaadha amma sa'aatii kan. Namni mana kiraayii kaffalachuu dadhabe son taane nagaa dhabe. Namni nyaataan of danda'uu dadhabe son taane nagaa dhabe. Namni uffata uffachuu isa dadhabe otoo hin taane nagaa isa dhabeef waan uffata hin qabne sitti fakkaata. Sababa kanaa xinnoo ishee nagaan sun eenyu akka ta'e dubbii Waaqayyoo wajjin wal qabsiiseen qabxii muraasa dubbadhee tananii isiniif kadhadhaa. Har'a suuteedhaan isinitti dubbadha. Namoonni karaa miidiyaa keenyaa nu daawwatanis Waaqayyo akka nagaa isaanii deebisu qalbiin itti na amana. Nagaan jalqabamarraa yeroo kaanu burqaan nagaa yookiis lafti nagaan burquu karaa tokko yookiis karaa lama yookiis karaa sadii jennee itti kennuu dandeenya. Burqaan nagaa maddisaa tokko kan ta'e Yesus Kiristoos yookiis ilma Waaqayyoo duwwaadha. Maddii yookaas burqaa nagaa kan ta'e ilma Waaqayyoo duwwaadha. Namni xinnoo ishee jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf jireenya isaa jijjiiruudhaaf karaa nagaa argachuu barbaadu hiyyaan. Inni kaan lafumaa ka'ee nagaa naa ta'a laatanii mee fuudhee ilaalaayidha. Xinnoo ishee nagaa sammuun koo nagaa naa argataadha fuudhee ilaalaadha. Gaafa fuudhu ciraa bayyuu immoo isa halkanii guyyaa wal gubantee mana keessa naannessanii warreebu. Nagaan gaa'ila dhaabuudhaan hin argamu. Nagaan midhaan nyaataa of danda'uudhaan hin argamu. Nagaan mana kiraayii kaffalachuu danda'uudhaan hin argamu. Nagaan maallaqa guddaa qabaachuudhaan hin dhufu. Nagaan giraajuweetii godhaniif hin dhufu. Nagaan sadarkaa barnoota olaanaarra ga'aniif hin dhufu. Nagaan biyya qayyarataniif hin dhufu. Namni nagaa hin qabne tokko ani biyyuma kanatu naa ta'uu dide jedhee yoo qayyarate yoo jijjiirrate achitti deebi'ee nagaa argadha qalbiin jedhu yoo jiraate dogoggoraadha. Maaliif nagaan kan argamu maddi isaa ilma Waaqayyoo yookiis gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin qofaa waan ta'eef biyya qayyarachuudhaan hin dhufu, faayinaansii ofii guddisuudhaan hin dhufu, nagaan yaalii kan biraa gochuudhaan hin dhufu. Yoo karaa Kiristoos ta'e malee jechuu kooti. There is no peace without Jesus Christ. Nagaan Kiristoosii ala hin jiru. Addunyaa jaarraa keenyaa jalaa kan miliqee kun qabxii baay'ee ijoo taatedha. Qabxii baay'ee barbaachiftuu taatedha. Addunyaan amma nuti keessa jirru dhoksaa nagaa hubachuu dadhabuurraan kan ka'e maatiirraa kaasee sadarkaa waldaa kiristiyaanaatti sadarkaa biyyaatti dhugaan yookiis ifti waa'ee nagaa kanaadhaa addunyaadhaaf ifuu waan dideef goolii guddaan rakkinni guddaan miidhamni guddaan biyya weerareera. Sadarkaa addunyaatti taasifamna. We are internationalized church. Waldaan kiristiyaanaa kan mandira tokkoo miti kan biyya tokkoo miti kan addunyaalessaati. Sababa kanaa public godhee kanan dubbadhu goolii addunyaa keenya har'aaf sababii olaanaan kan addunyaa jeeqee nagaa isa ta'e burqaa nagaa isa ta'e dhoksaa jabaa Yesus Kiristoosiin of keessaa dhabuu isheetiin goolii yookiis raafamni jenereeshinii nu jaarraa keenyaa kanaa goole. Taankii kaasaniiru hin taane BM'dhaan wal asfaraarraaniiru hin taane meeshaalee waraanaa nuyi maqaa isaanii iyyuu hin beekne achi as baasanii ittiin wal asfaraarraaniiru
Dhala namaatti shaaqallu jenneeti bishaan irratti yaalaa turreette dhiyoo kana Kooriyaan kibbaa. Wanti baay'een ajaa'iba. Kooriyaan kibbaa gaafa maasoftu dhala namaa irratti shaaqallu jennee malee meeshaa takka addunyaa kana waraanaaf dhiyaatee hin beeknan gaffuudhee Ameerikaatti naannessaa itti Shifarraatti. Dur maalitti shaaqalaa turreetti? Bishaanitti yaalaa turre amma garuu adda warra Ameerikaatti naannessinaa itti. Nagaan meeshaa takkaa ijji namaa argee hin beeknetti qabaniis hin dhufu. Nagaan dhagaadhaan wal darbataniis hin dhufu. Nagaan eeboodhaan wal waraananiis hin dhufu. Nagaan dhaanii wal dhiigsaniis hin dhufu. Nagaan karaa ittiin dhufu madda burqaa sanaa yoo beekan duwwaadha. Nagaan sun eewwedhe Phaawulos. Eenyutu nagaa keenya jedhe. Ganama kana warri dhuftan akka nama hoolaa yookiin horii wayii gabaa geeffatee dudda isheetti qalama goggodhatetti milikkita wayii sitti godhatee gassi baasa Waaqayyo. Kanaafi yeruma barattan yeruma sochii idilee keessanii geggeessitan yeroo deddeebitan nagaan baay'ee barbaachiftuudha. Nagaan baay'ee waan iddoo olaanaa qabudha jireenya keenya keessatti. Sun immoo yoo Kiristoosiin ta'e malee karaa tokkoyyuu argamuu hin danda'u. Tasuma karaa tokkoyyuu maaliif hangafi nagaa deebisuun kan beekamu isa waan ta'eef namni Kiristoosiin qabu nagaa qaba. Namni Kiristoosii wajjin jireenya isaa gajjabeeffate nagaa qaba. Addunyaan kun nagaatu ishee keessaa yerateera. Nagaatu ishee keessaa gabbu'ee jira. Nagaatu ishee keessaa rukutameera. Erga Kiristoostu nagaadhate, Kiristoostu nagaa keenyadha ergate, jireenya keenya guutummaa guutuutti attamitti nagaan kontrol gochuu danda'a. Akkamitti nagaan guutummaa guutuutti jireenya keenya dhuunfachuu danda'a. Guutummaa guutuutti jireenya keenya qabachuu danda'a kan jedhu walii wajjin laal. Nagaan akkamitti akka jireenya keenya to'atu. Akkamitti nagaan jireenya keenya guutuu to'achuu danda'a jedhaati qabadhaa. Akkamitti nagaan jireenya keenya guutuu to'achuu danda'a. Akkamitti nagaa of dhuunfessina. Nagaan akkamitti nu to'ata. Akkamitti nagaadhaan to'atamnee namni hundumtu he's fine akka namni nuun jedhu kan nu taasisu maal xurree kan fayyadamneeti. Daandii kan fayyadamnee nagaan nu dhuunfata. Amma namni baay'een nagaa miti. Baay'een hin deemaa, hin uffataa, hin nyaata, hin dhuga malee nagaa miti namni baay'een. Nagaa miti. Lapheen nama baay'ee nikikkii baay'ee godhateera. Jaarraa keenya keessa boora'eera qalbiin namoota baay'ee. Yaadni namoota baay'ee boora'e. Nama nagaa hin argattan masaatii kan. Afaanuma son jedhuun achi galagalee banneerraayidha. Waan jiraannu miti jedha. Afaanuma kaleessa dheengada jira Yesus jedheen deebi'ee waamee qaasa. Utuu nagaan jiraatee walqixxaataadhaan rabbisa. Utuu Kiristoosii wajjinini nagaa jiru sana nagaa Kiristoos keessaa lapheesaa kee baatu namni faallee qalbiinsaa kan biraan jiitaan ta'u ture. Ergifamaa hin ta'u ture. Kanaaf akkamitti nagaan guutuutti jireenya keenya to'achuu danda'a? Tokko Kiristoositti qabamanii jiraachuudhaan. Kiristoositti qabamanii jiraachuu. Akka nagaan isin dhuunfatu hin barbaaddu. Yeroo nagaa barbaaddan nagaa ta'uu hin barbaada yeroo tokko Kiristoositti qabamanii jiraachuu. Maaliif isatu maal waan ta'eef? Isatu nagaadha waan ta'eef nagaamatti qabatanii jiraachuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:33 irra isa jiru sanan isinii fayyadama ishee gara jalqabaa. Wangeela Yohaannis 16:33 Gooftaa Yesuustu waa jedhe anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif jedhe. This word of Jesus Christ. Kun jecha gooftaa keenyaati. Maal anatti qabamtanii maal akka qabaattaniif jedhe. Akkas jechuun Yesuusitti qabamanii jiraachuun maal namaa fida jechuudha. Nagaa fida. Namni baay'een Kiristoositti qabamuu jechuun maal akka ta'e isaaniif hin galu. Kiristoositti qabamuu jechuun
ruulii mataasaa danda'e qaba deemsi tokko. Seeraaf caasaa mataasaa danda'e qaba. Kiristoositti qabamanii jiraachuu jechuun waa Yesus Kiristoos nurraa barbaadu. Kallattii Yesus Kiristoos nurraa barbaadu. Jireenya Yesus Kiristoos nurraa barbaadu irra socho'uudha. Waan kan biraa miti. Fedha Waaqayyoo jiraachuu jechuudha in other way. Kara kan biraa fedha Waaqayyoo eegu Kiristoositti qabamanii jiraachuun zasoon waan sadan. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos anatti qabamtanii yoo jiraattan jedhee iddoo itti dubbates qaba. Kutaa kana keessatti immoo natti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif fedhe. Nama tokkotti qabamnee, nama tokkotti hidhannee, nama tokkotti haasofnee nagaatti dhabuu dandeenya. Kiristoos bira garuu nagaatu jira. Namni Kiristoositti qabatee deemu, namni Kiristoositti qabamee socho'u, namni yeroo hundumaa Kiristoositti hidhatee socho'u nagaa baatee deema. Keessi isaa goolamaa miti. Jireenyi isaa goolamaa miti. Waldaan jeequ, safaran jeequ, biyyan jeequ. Nagaatu har'a barraa burqa. Nagaatu lapheesaa kiyaayaa. Warri Kiristoositti qabaman bifa isaanii beekama. Bakkeen isaanii yoo gaddeebiyyuun keessa isaanii dhangala'ee biyyaaf eebbataa. Kiristoositti qabamanii jiraachuun jecha salphaa miti ijoo. Dhaloonni baay'een hamma hiriyaa isaanii caalchifatan, hamma nama borbooddee gaa'ila wajjin dhaabbatan caalchifatan, Yesus Kiristoositti qabamanii jiraachuudhaaf garaan isaa isaan. Namni yoo lubbuun jira ta'e si ganuu danda'a. Yoo du'e du'aan sirraa gargar ba'uu danda'a. Namni namatti qabamee abaluudhaa jiru waa'uun ta'u namee adu gaafa namni sun waatee waata. Namni Kiristoositti qabame garuu hamma Yesus Kiristoos jiraatu jiraata. Maaliin jedhe? Yesus hammam jiraata haadhooko? Maa jettan? Hammam jiraanna reenuyi? Itti qabamtanii warri jirtan hammam jiraattu? Dhugaa Waaqayyooti. Kun sii galeera. Harka kee naa kenni. Bara baraan wanta achi jalaa si kaasu hin jiraatini. Warri Kiristoositti qabaman hamma Yesus jiraatu jiraachuudhaaf carraa qabu. It is advantage. Bu'aa guddaa kiristiyaanonni Kiristoositti qabamuun jiraatan kana nagaa qofa argatu miti. Jireenya bara baraa keessa jira faanni isaanii. Namni baay'ee waan itti qabatee jiru siin galu beektaa. Waan namni itti qabatee jiru siin galu. Jala malee sobee leelaa nagar na'u waan biraadha dudduubisa. Jireenyi Yesus itti qabamanii jiraatanii kanarraa adda. Jaalala giddiin qabu, jaalala dirqamaan qabu. Jireenyi Kiristoositti qabamanii jiraatan wanta gaabbisiisaa keessa naman deebisu. Nagaa baatee deema. Kiristoositti qabamanii jiraachuun nagaa baatee socho'a. Dhaloonni Kiristoositti qabamee deddeebi'u nagaa qaba. Waan isa maraachisu keessaa nagaa qaba. Waan isa jeequ keessaa nagaa qaba. Waan isa boosisu keessaa nagaa qaba. Nagaa kana sirratti lolaa seera. Hallelujah. Ne nagaa jedhame. Jedhi nagaa jedhime. Nagaan kun abbee gabaa dhaabattee bitattuun qabdu. Nagaan suuqii irra hin jiru. Nagaan suuqii irra hin jiru ilma Waaqayyoo. Yesus Kiristoos qofaadhaan argama. Halkanii guyyaa of ciraa bulta malee hamma Yesus Kiristoositti qabamnetti there is no peace in your life. Jireenya kee keessa nagaan hin buufatu. Waa meeqatti kibbee bu'uudhaan wanti dhufu tokkoyyuu hin jiru. Yesuusitti qabamuun garuu bu'uura nagaa nama jalaa hin diigamneeti. Kanaaf anatti qabamtanii nagaa akka qabaattanii fedhe Yesus. Isatti namni qabatu nagaa akka qabaatu dubbate sumatu. Kun dubbannaa arraba gooftaa keenyaati. Baay'een jireenya ishee biyya lafaa kanaa of dura qabeetu ittiin of jiitessaa oola. Akkuma nama isinii kaasa. Kanaaf ikkoo qisaasama hamaa keessa bu'ee dhaloonni utuu wayyaa keessa deemuu kanii du'eera kan nuti jennuuf. Baay'een uffatee deema malee jiraa miti. Baay'een qalbiin du'aadha. Maaliif? Inni kaan yoomini sooroma,
yooman akkas ta'a, yoomin maal ta'a, waan biraadhaan qalbii isaa qabateera. Sababa kana Kiristoos isa keessatti du'eera nama baay'ee. Namumti afaan nagaa isinitti deebisu muraasa yeroo ammaa kana. Yoo isin waan dhugaa hafuuraatti hin dalga kan deemu. Arrabi namoota baay'ee qixaan dubbii Waaqayyoo wajjin kan wal simate miti baay'ooliin. Maaltu kee haa godaan? Kiristoostu kee haa godaan. Sababa kana arrabi danda'e nagaan haasa'u. Iddoo Kiristoos hin jirre miillis arrabnis harkis seeraa hin hojjetu. Wal kotokkotaa deemama. Kanaaf namni Kiristoositti qabameen jira jedhu isa Yesuus Kiristoos irraa barbaadu jiraateeti. Jireenyi kiristiyaanummaa suphiinsa yookaan fafakkeessaa kan biraa hin makatu. Oriijinaali የክርስቶስ መሆን አለብን። Lammaffaa yeroo hundumaa waa'ee isa olii yookiin waa'ee isa waaqarraa yaadu nagaan akkaataan itti nu dhuunfatu yookiis kontirool nu godhu. Yeroo hundumaa waa'ee isa olii yookaan waa'ee isa waaqarraa maal ta'u yaadu. Roomee boqonnaa 8 shanii amma 7 warra akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha foonii irra dhaabbataniif warri akka fedha hafuuraatti jiraatan waa'ee waan hafuuraa yaadu yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a fida yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaa fida. Akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Yaadni akkasii seera Waaqayyootti wajjin walii hin galu. Waa'ee maalii yaaduun jedhu? Waa'ee isa olii. Waa'ee waan waaqarraa. Sana yaaduun maal nama dhuunfachiisan jedhu? Nagaan akka nama to'atu nama godha. Yookiis guutummaa guututti jireenya keenya keessaa nagaan akka argamu godha. Waa'ee waan olii yaaduun. Namoonni baay'een maalinani barumsa koo kaffaladhaa, maalinan kiraayii koo kaffaladhaa, maalinani mana ijaarradhaa, maalinan makiinaa bitaa, maalinan gulliitii kee naanna'u. Maalinan kana godhadha, maalinan kana ta'a. Waa'ee maganaa malee ani mucaa jireenya bara baraati. Ani mucaa Waaqayyooti. Ani mucaa biiftuu garasiiti. Ani mucaa samiiti qalbii jedhu badaa hin dursan. Garuu major pointiin keenya yookiis qabxiin keenya inni jalqabaa silaa waa'ee waan olii ta'uu qaba. Mul'anni keenya buddeen bira darbuu qaba. Mul'anni keenya miindaa bira darbuu qaba. Mul'anni keenya waan lafa kanaa caaluu qaba. Because Maatiyos boqonnaa 6:33 naa baasa. 6:33. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduun hidha. Kana malees kan barbaachisu hundinuu isiniif kennama. Inni jalqabaa qabxiin dura yaadatti nu dhufuu qabu isa kamidha? Waa'ee maaliiti? Waa'ee jireenya waaqarraa. Waa'ee isa olii. Waa'ee isa bara baraa. Because we are ambassadors of Jesus Christ. Gaafa akkasii nuyi warra waan samiirraa gaffinnee lafarratti jiraannudha. Nuti koo akkasumatti naamunaaf teenya miti. Iji keenya, gurri keenya, miilli keenya waan biiftuu gara siyaasa'uu qaba. Malee wal kotokkotuuf fayyadamuu hin qabnu nuyi. Wal guffisuudhaaf, wal balleessuudhaaf fayyadamuu hin qabnu miirota keenya. Sababni isaa iyyuu nuti akkuma dhaabbanni tokko biyya tokko bakka bu'e representative godhe biyya biraa keessa taa'u ambaasaadira ta'es biyya biraatti akkuma ergamu nuyi warra samii bakka buunee as teenya. Haasaan keenya, dubbannaan keenya, jireenyi keenya hunduu waa'ee waan waaqarraa ta'uu qaba. Maqaa gooftaa Yesuus har'aa jalqabee sammuu kee waan oliitti sii qabsiiseera. Ameen. Utuu mandara kee naannoo nu yoo duune mata duree shishifii irratti yoo duune mata duree gatii hin qabne waama foonii irratti yoo duune utuu ejjaa jirru utuu waan biraa gochaa jirru yoo duune nuyi kanuma maaliiti? Kanuma biyyooti. Namni waa'ee foonii yaadu diina Waaqayyooti jedhama kutaa ammaa kana keessatti. Akka foonitti namni garuu akka hafuuraatti namni jiraatu jireenya maalii qaba? Jireenya nagaa qaba.
jireenya nagaa qaba. Namni waan olii yaadu, waan hafuuraa namni yaadu, nagaatu isa kee haa burqa. Utuma dogoggorsitoonni baay'atan iyyuu lakkeen Waaqayyoon hin dhaggeeffadhaa'edha. Utuma dogoggorsitoonni itti baay'atan lakki Waaqayyoon hin dhaggeeffadhaa itti isheensus. Yaadi dhaloota keenyaa waan baay'eedhaan gargari ramaadha. Faakti goonee walitti himna. Maaf nagaa dhabe dhaloonni yaada isaatu irra guddeessa waan silaa maayinerii ta'uu qabu meejarii godhe. Waan meejarii ta'uu qabu maayinerii godhe. Silaa kan inni ol kaafatu waa'ee waan waaqarraa ture silaa. Waan waaqarraa ol baasee alaa baasaa erga ol kaasee booda waan lafaa ofiisaan guutamaaf ture akka dubbii Waaqayyoo amma dubbatu. Inni garuu waan lafaatti gorora dhaabate isa waan waaqarraa gadi gate. Dubbii guddaan garuu eessaa ka'a? Warri waan waaqarraatti sammuu isaaniidhaan barbaadanii miti barbaadamaniiti kan isaan jireenya jiraatan. Haleluuyaa! Warri waan waaqarraa yaadan warra lafarraa injifatanii bulu. Warra lafarraa hawwisiisanii bulu. Warra lafarraa mo'anii bulu. Warra waan gadii yaadan caalanii bulu. Harka kee lamaan shatgorii ol kaasime xuumatti ol kaas bobaa kee jalaa yaasi. Ilaa asii akka baateen haruma galgalarraa jalqabe gurri kee waan haaraa hin dhagaa. Waan waaqarraan garaatti si naqaati. Waan kotota biyya lafaa garaa si keessaan harcaasaati. Kosii ishee si keessaan urgufaati. Har'aa jalqabee ati waan waaqarraa yaaduu jalqabdee. Olutaalii waan olii na yaachisa jedhee. Waan olii na jedha dabalaa waan olii na yaachisedha. Har'aa jalqabee waan achii gadi allayyaatti gadi si harkiftu si biraa kuteera. Raise your hand. Harka kee ol kaasi ergaan natti dhufe. Namoota 13 Dubaay kana gidduudha harki foonii qabee kan gadi isaan harkisu allayyaatti naquudhaaf. Sadarkaan isaanii ilaalee hanqaaqsuudhaaf ijoollee koon harkaa raasanii fudhachuudhaaf. Foon qabeessa gadi gootatu argala. Waaqayyoon natti baay'eera. Harka kee ol kaas. Harka kee ol kaas. Waaqayyo raaseen harkaas hin fudhatu jedhe. Mi'ani kan Waaqayyoo ta'edha. Jedhi dabalee mucaa Waaqayyooti jedhi. Oloo fuudhi harka keessi deebisa. Jedhi baasaa meeshaa harka keessa turutti ol baasa. Ilaa yeroo asii baatu salphaatti qoranii akka isaan sin argannetti warra biyya lafaatti paaswoordii kee wal xaxaa godheera. Hin nageenye ameen jedhi dabali. Salphaatti abbaan argeessi bira akka hin geenyetti waa'ee kee cufaa godheera. Hin qaqqabamtu sii jedhan mi'an nama salphaa miti jedhayya. Jedhi dabalee ani nama salphaa miti jedhee. Haleluuyaa! Isa nama jedhe jedhi na duugaa. Jedhi dabali. Jedhi dabali. Opereetarii tokkotu kutaa sammuu kee seenee waa sirreessaa jira. Booda qalbii ol yaadu, qalbii ol haasa'u, qalbii ol dubbatu si keessa kaa'eera. Galateeffadhaatii taa'amee maaloo. Kan akka Waaqayyoo. Kan akka Waaqayyoo. Sadii Waaqayyoon dhaga'uudhaan እግዚአብሔርን መስማት. Fakkeenya 1:33. Namni naaf dhaga'u garuu nagaatti jiraata. Wanta hamaa hin sodaatu. Wanta hamaa hin sodaatu. Hin birratus. Ameen. Hela namni eenyuun dhaga'u jedhe Waaqayyo. Namni ana dhaga'u jedhe Waaqayyo. Maalitti jiraate? Nagaan kan si dhuunfatu gurra Waaqayyoon dhaga'u qabaachuudhaan. Dhugaadhumatti sagalee dhaggeeffatu miira fedhii isaa irra dhaabatee ta'uu qabu. Namni dhugaadhumatti Waaqayyoon dhaga'uu barbaadu. Namni Waaqayyoon dhaga'e kan jedhamu isa Waaqayyoon dhiisi jedhus isa Waaqayyo kontiinii ittiin jedhus maal gochuudha? Raawwachuudha. Gochuudha. Gurra dhageettiin Waaqayyoof qaba jette taanaani karaa Waaqayyo si dide hin naqin. Karaa Waaqayyo si eeyyame immoo qoraatti yoo ta'utti galu. Natu siin jedhe. Warri gurratti Waaqayyoon dhageessan qabdan. Waaqayyo si eeyyameera taanaani daggalattuu gali natu siin jedhe. Waaqayyo deemi siin jedhe taanaan. Alagaa gidduu yoo ta'utti gali natu siin jedhe. La asiifatti mooqee si jiraachisa. Raasee si jiraachisa. Warri gurratti Waaqayyoon dhageessan qabdan. Ilaamee karaa inni ba'eerra baatee inuma milkooftan jedhan. Waan inni siin jedhe gootee inuma jiraattaan siin jedhe. Namni san itti dubbadhu dhaga'u nagaatti jiraata de Waaqayyo. Nagaatti jiraata. Wanti isa waraanu dhibee miti. Wanti isa raasu dhibee miti.
Dhoksaan nu ittiin nagaa mana keenyatti ichimannu kana. Nagaan bifa kana kanaan manatti nu baay'ata. Tokko maal gooneetiin jedhe. Kiristoositti qabamnee jiraachuudhaan hin jedhe. Lama waa'ee isa olii waa'ee isa waaqarraa yaaduu. Sadii mirga keessa ol kaasaa waan kan sadan jenna har'aa kaasee jedha. Nagaana keessaa mirkaneessuu fedha. Tokko jedha Kiristoositti qabameen jiraadha jedha. Kan biraatti hin dabaladhu jedha. Waan biraa bukkee isaan naabu jedha. Waaqa tolfamaa hin sagadu jedha. Fakkeenya biraa hin fayyadamu jedha. Waan seexani jettu hin barbaadu jedha. Waan foonnaan jettu hin barbaadu jedha. Ani Yesuusitti qabameen jiraadha jedha meeyyan. Lama jedha har'aa jalqabee yaadni koo dhiphina lafa kanaa waan biyya lafaa yaaduu dhiisee qalbii koo ol dabarfadheera. Waan olii yaadaa jedha. Waan olii yaadadha dabala. Sadii jedha jireenya koo keessatti wanti barbaade onarraa uurse angurra kanan kennuuf kanan naga'u isa na fuudhee ka'edha daayyaati. Namni kanatti walii galee harka isaa walitti dhahee galataa fidu Waaqayyoodhaaf.